Bayra yoom si arge war seeraan jiiti. Kadhungatu baamoo kadhungatamu boo qaba dura gisee addume. Kadhungatamuree argitee bara akkanatti argitee yooni bakka fiilingii wayii tasamma. Ande hidhii osoon arkiin maaf baal duba. Hidhii jamaa argaa kunoo kana caalee sagalaa. Kunoon atis argaa jirtan akkas na dhungadhu khalaas. Otoo walitti as deebisnee maa achi garagaltu achi garagalee asi garagallaan. Ati as garagalchi footoo. Footoo as garagalus kaa'im jetti. Ati as garagalchi adabbii dabar kun ibsa adabbiidha. Aina dabamu siin hin jennee. Suuraan kiyya sirrii jira ati suuraa as deebitu kaa'i. Suuruma sana fuudhu garagalchi. Idillee afurnaa kanaaf haam. Ililli afur hani thank you Abduko thank you. Ililli afur. Ililli namila nama battafi. Abdurrahman thank you. Nama tokko. واحد بقسم نجاتك لا تومي أبدوكو. كما كي سرّي متى أن لقالا كما كي تجرا كلمة كي يا متى guys. Suuraan bar istaayiliin isaa tokkuma jira sirruma jira bar akkaataa namni itti ilaalu malee. Keeto achi garagalee malee kee namicha akkuma namichoo garas ilaalte achi daftee bar. Guys adiin baay'isa wal qarqaaraa please. Makuush. Sadiin baay'isa wal qarqaaraa thank you so much. Thank you neetu galatoome. Maagi as garagalsiin jedhaan kiis. Eessattiin as garagale qoy jaayiba bar. Guys sadii. Ishee biratti immoo waa'ee ahmee koo mangistii. Amma na adabuu deeman kalaas. Tokkocha holla. Maal siin jedhama naati foona haadha koo. Diin adabamu yoo nana adabamu. Atee kuma lama guutaa kaa. Warri harkaa tabtabime moraadii godhaa harkaa amishuu gamanyaa kiyya mangisti thank you so much foonaa dhaqoo let's go sii jira ibsaa let's go guys kuma maal dubbiste sa kuma lama guutaa Romana sister thank you so much sila dabali irratti fayyadamne bar kuma lama guunne. Kikun nachinutti kaate. Ora gamazinu ka era meki. Let's go guys. Maal saa me qofa jira. Mangistoonni biraan jirtu. Tawa kana injifachuu. Kuma lama guutaa kuma lama guys. Uunne jirra kun maal? Uunne. Foonaa dhaqoo. Abdiimaan bibbitee jirtamti. Kuma lama guutaa wal hayyaa adabbii sirraan qaba haa. واحد اوكي قويمي تك يوتا بكرة سيجي غلافي قبل نتيجو غلافي قبل نايو ركون تي ما كان سير قوتا إلا غلافي قبا عبدي إيه فرت غلافي فامري إلالين تريوني أحمد وان فرتنا فقط ما غلافي سفرت تبا كانوا ينجفن أبان ينجفن أسبوعي كتاب متى عادي سنة أدبم تاني سنة أدبم إيه كا تك guys أمو والجبيسة أما نرى نقول قبضن فام ميكي يغلافي سفرت إيه يوكين نوجي خبراي نفرت never accounting kun keeti qoy fooluun si deebisa jeetiin barsi gaafadhe reefun tanas naa deebisuu diddeessii immoo nama biraati qoy maybe suma ta'uu danda'a minatti ibsaa qophaa'ii baatee adabamuudhaaf kiyyaa okay no fudhanne ahmeen nu fudhate dum hin fudhanne nam tokko gilaaviin kan namne ishi boonasii dhufte sadii ilillee afur guys qopheessa ilillee afur banaa mi'amma dhumne
Ani galatomi. Let's go. Abduu ko manyagish. Thank you. Let's Thank go you, Abdurrahman. Fido. Just Namni one person lamlamta nama kun tokko namta. qofa. Thank you so Nama much. takka. Thank Abdii ko you. nama takka. Anin Nama qaba. takka. Baay'ee qaba Ebillee taa nama guyyaa takka. rakkootiif nu taashi. Namni takka bana. Galatoo Abdurrahman. Abduu. Eeywa. Ilwaa. Guys, man nore amma sinan Wal baasina. qarqaara guys. Amma wal qarqaaruu qabdan. Amma kan mootii adaba waan ta'eef. Amma gilaafii kaayuu qabaanne akka tasaa. Family. Tawa kana injifatu. Thank you so much. Sadiin baay'isa. Hunoo Gilaafii gilaafii akka jalaa fayyadama qabdu. guys. Gilaafii keessatti mudaa. Guys, Abduu malee namni biraan jiru. Ibsa baatii adabataa qophaa'e. Muhammad. Thank you. Abshira. Rakkoon jiru. Pompolino kan malee Fagoo inni. nurraan jiran. Pompolino kan. Nah, Oh my goodness. Thank you so much. Bareedduu koo galatoomii Hilwa. Guys, tasfaa kuddee. Gilaafii Sadi guys, sadi. Pompolino faa kan malee inni kan. Abdisha. Thank you so much Abdiman. Obboleessa koo qaalii. Ibsaa kai. Ibsaa. Maaltu beeka leenca bu'a. Leenca bu'a maaltu beeka. Haadhu batukaa. Haati nama kiyya kana agartee. Inuma qophaa'eeti. Maafi mushkila. Ini ko ba tasfaa min horsa waliin tasfaa ko asibita barkachi wayita kumni meeqa kumni 15. Imsaraatun si askabbir laala last time guys. Kuma 15 argitanii nama laala. Ijoollee maal isaa isin? Warri kiyya kun ifaa jeesan takka takkaa maa balleessitan? Maadhumatu dide garuu. Leenca dhufaara de itti dhugaan seetumi. Mee ilaallaka. Itti dhugaan seetu yeroo barbaadde. Ina laal. Gilaafii jedhuun dhigattu. Dhugaan seetu waytan siin jedhu. Gilaafii mana keessatti laal. Gilaafii kana keessa waa takka hin darbamu ta'a. Fannaati gilaafii mee namni gilaafii kana keessatti shaniin baay'isa. Ammas keessatti wanti lakkaa'u maal ta'a? Haimee lakkaa'ee jira. Dhibbata kan darbe 400 godheetiin lakkaa'u maa jetta? Meeqa ture? Wuy. Na sorguuf as taree babaa takka darbe hin turkillee. Wuy. Abdiin gilaafii qabdaa. Hilwaa gilaafii mana keenya guurrannee jira. Leenci katamaadhaas bahuu didi. Gaxaritti hafe. Hayyee ibsa bahiiti. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa naa wallista. Adabbii lammaffaa. Guys maal adabaa? Akkam haa godhuu natti himaa. Maal adaba sammuu kiyya keessatti. Naa walaleessita. Walaloo walallisaa gurra keessan naa ergisaa. Baateeti viidiyoo. Gurra qofaa miti afaaniin callisaa. As bahe haa duba. Afaaniin callisaa jedha abas walaloon. Afaaniin callisaa jechuun callisa jechuudha illee.
walaloo walaleessaa afaan jallisaa. Gurra qofaa miti harkallee na ergisa. Harki duudu miilallee na ergisa. Maal jechuun miila na ergisaa jechuun? Takka. Amma halkan kana ammee maal gochuus nafas tarrabbisuu dadha. Kayitii jaalanaaf qabdu dhaabbadhuuti akka nama waraqaa dubbistu waraqarraa dubbisi. Akuus namarra faayilaa. Akkoo marra koo qabaree. Waa iyyisiin jee. Saanuma kaayyee fi kana oora garummaa maaltu jedha godhe akka ibbanan viidiyoo ammoo. Akkam viidiyoo akkam ibbananii. Maali kun? Haay. Gurra qofaa miti afaaniin callisaa. Sila bu'aa ofirraa qabda miti? Wallaahi waan qabu. Mee uffata uffadhuutti darbe. Darati kiyya qaree bisa agarsiisuu jedhaa. Irillee afur kanna. Irillee afur guys. Irillee afur. As jedhe kaasii dhungadha. Ay, sumbara ada biree buti. Irraan deebineesi. Si taree jira. Jaalanaaf qabdu ibsiisin jedhu. Jaalalli kan kee kuni jaalalli ani siif qabu kun ka halkanii bakka ciisuuf viidiyoo na banachiise ka ajaa'ibaa kana ta'uu isaa siif galuu qaba. Maal isaa isin abbaan guuttanii faamilii manni kee kun? Osoo jaalatti ibsitu abbaas akkamiin yaadatte? Min ilaal. Qoy naan guut biisa wanni kana gilaabii kaya guys nu banamne garuu gilaabii kaya. Ka fikir tanastoonu. Abbaa jechuun. Diigartee waan inni jiru. Adabamaa hin jirtu ibsa siin adabamu yoo namoota. Ashoo ashilaa jettee beerrellee haa jettuu kun dubartii jaadhiirti hin jiru. Sirba jira araban nagee. Na hin jedhamu kalaas kan dhiiraati miti kan dubaati. Hin adabamu. Jaabe kiyya mangistii. Baaroo baasiif naan jira jechuudha. Galgala ka'ee jedhu sirba shukuru. Wallee jaalalaa jee yookiin በፍቅርሽ ተይዤ ልቤዳችን ደና አላሁ አክበር ላኢላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ኢብሳ ኢብሳ ሚልቃኛ ገራንሃ أنا أدبهم في جرت خلاص متي. Si ada mama rako ya sedikit tahu deh. Ki beranjuru bar. Malti Abdi. Thank you so much. Thank you. Nah dapat debu terlihat.
Oh, thank you so much. Lammaffaf nu kiisu ture. Faamiliin qabuun qaxaqaxna. Kizeen ta share godhan keesse guys share godha. Atti dhaadhate ummanni baniin aadam. Share godha hin taane dubbiin. Yalla. Amma meeyaan namni miira kenna galchee asii surree malee ol nu taalchisu hin jiru. Ajaa'iba qabdu wallahi. Inshallah uffadhu yoo ofirraan qabaannillee. TikTok kun if nama wallaalchisa. Wallahi qumxaan jira. Namni miira keessa seenu hin jiru guys. Maalaan adabamne? Sandi. Guys, Adabamaan jirtu ibsisha. kunoo si adabama. Sandi waan bareeda darbi. Abaa maal godhaami lamaan baay'isa. Anni akkam. Ishi. Jaalala maalidhaa ibsi jetti seetiin? Sirba jaalala naa wallistakin jaalanaaf qabdu naa ibsiisin je ummata waliin dhaggeeffachuu fedha. Baay'ee si jaaladha. Eessa deemaa jirta? Eessa deema kun asuma jira? Bakka naa ibsitee dhumattee Akka waan fanjii qaba. Shanii guutame. Ilillii namni shan hirribaan akaastanii asna baastan tokkoffaa qixaata sunuyyuu jedhu maakishaa. Maaltu hafi? Aine okkoo makuush. illi shannaa kana guys Makuush. jaala ibsu wallaale moo yaa wallaale illi shan Guutee akkami ibsansa? dubbachuu irratti dilasii miti baribsaan hojjetu irratti malee. Wanni ni qabna guys maali maqaan gilaavii hin qabna. Akkami ibsan guys? Maanan qarqaarree jiisi. Ajaa'iba qabdan. Mee amma sadii na injifachiisa rabbisotaadhaan shayii bina qabsiista maal saasin? Guys gilaaviin hin jiru. Sadii. Three guys. Maal najee? Guys gilaavii hin qabna. Guys double. Kee dabiliin bane? Atas ba'ireeya. Eenyu animu. Animas adabameetiin as ba'a waan akkanumatti baha. Gunfaan na qabu edasi. Rafaan jira waraaniitiin ifaa farraan dhaamse. Mee as qab as ba'ime.
Sirraa barii kottu wajjin taphannaa baala mukkeessi. Ati amma jaala ibsuu dadhabdii warri komantii siimaa jira. Miskiin. Aaraa namni naa himaan jiru yoo as baatee miira keessa galee si ibsa jedhee dees ilaale. Kapoosoti yaan dandeenye as bihee yoo wallaaltii hoo. Diilii irratti jaalala namaa ibsuu hin beeku. Eessi. Faltoo laalee yoo na jedhaan maal jetti tun? Eessi namuu isaa Qararam yaa. Ameerikaa qararam. Allahu akbar. Diriirfadhu kaa. diriirfadhu naan jedhe. Eessi akkanatti hin ta'a. Naar kami luka kau naar kami liqee qoy sirreeffadha. Isa mana garaan dhukkubsiti Allah akbar diriirfadhu kan jenne. Nama harka Amerikaa balleessaa qaba. Gara minitaasu inoo tanaa agartu kana miira keessa galtii kuno. Arabak wayita si arkumo maaltu miira keessa na galchettee amma isaa kaname. Tokkoffaa hidhii kee kana miira keessa si galcha. Tokkoffaa hidhii kee kana miira keessa si galcha. Ara wayne ara na kofalchisaa jirta khaymeen adabame amma. Sibira taree namni hedduu akka miira keessa jiru beekaa sababa hidhii kanaa. Astaghfirullahalazim. Ambika berarti nanti berdegaru. Mara, esan si bareed. Dia sitti main jerabar. Kaitin ada mi saad. Esan. Kai. Maki Bryce. Ibsan ada bami kaiti. Mali kuni gadi duziratet. Sirki dah. Sirki kabadde ta okay asirran ko da akome bar ati so ni nan je ba ko amma kai na adabe ara ka barbadde ta ira ko nin jiro asigme zumgu amle magudi kana jale sa seno herita kala ofior ada bisra qabuna na debamtu maal ziyada eshi maan lama fajjara na qabdu na ibsi sadaf ircashan ya irja san sakana na isafudan natti qabbana jira bismillah onno ujiru mana keessa mata na dhukkubsa gizeen bana dheerafe